Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu hin jedha. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Attam jirtu? Anis nagaa Waaqayyoon isinii dhiyeessaa attam jirtu nagaadhaa. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu? Egaa akkuma beektan waggaa darbee bara 2024 namooti dhaloota Najjoo fi naannoo ishee kan taatan hundumti keessanii walitti dhufnee qarshii funaanuu hospitaala Najjoo gargaaruudhaaf geggeessaa turuu keenya ni yaadattu. Haaluma kanaanii amma doolara Ameerikaa 450tti kan tilmaamamu yookiin immoo akka birrii Itoophiyaatti miliyoonii 70 amma 100tti kan tilmaamamu meeshaan wallaansaa hospitaala Najjoof waachamuusaa hundumti keessan quba qabdu. Haaluma kanarratti hundaa'ee yeroo darbee walgahii geggeeffanne irratti dirqama nutti laatanii turtanii dirqamni sunis haala gargaarsa sanarraa kan ta'e gammachuun nama hunduma keenyaa kan ta'e irratti hundaa'ee dirqama isin nutti laattan waan kana sadarkaa tokkotti jajjabeessinee guddisnee geggeessuu qabna kan jedhu yaadi dhiyaatee ture. Yaada sanarratti hundaa'ee isin dirqama nutti laattanii waan tokko qopheessaa gara tokkotti nu ceesisaa kan jedhu turechaadha. Haala kanarraa kan ka'e marii garaagarii irra turre. Kana qabannee isinitti dhiyaanne irraa jenneetu isin beeksisuudhaaf. Akkuma kanaan gurmuu adda addaa keessumaayyuu waldaan Landisaa Najjoo Jaarsoo isa Finfinneetti argamu akkasumas waldaa wal gargaarsa Najjoo Jaarsoo isa Minisootaatti argamu itti dabalaanis namoota dhuunfaa namoota baay'ee wajjiniin mari'achaa yaada namaa dhaggeeffachaa turre. Kanumaanii hojii isin nuuf raawwattan sana xumurree gabaasa isiniif dhiyeessuudhaaf sagantaa waamichaa isiniif dhiyeessaa jirra. Kanaafiyyuu waltaanee isinis yaada keessan dhiyeessitanii gara fuulduraatti maal gochuutu nurra jira kan jedhu irratti haasa'uudhaaf wanta ta'eef yaadi isin dhiyeessitanii baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa keenya akkuma arginee bu'aa buusee jira. Kanaaf akka nu argamtan kabajaan isin gaafanna. Guyyaa waamicha keenya waxabajjii 19 Juun 19 sa'aatii 8 East Standard Time yookiin sa'aatii 7 Central Standard Time akkasumas warra Eurooppii jiraattanii fi Juun 21 sa'aatii 8 galgala sa'aatii 8 akka sa'aatii lakkoofsa Awurooppaatti sagantaan zuumii hidhaa armaan gadii irratti isinii dhiyaata. Nu argamaa guyyaa kana guyyaa seenaa haa godhannu. Bu'aasaa uummata keenya haa namachiifnu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Hin dagatinaa yaadadhaa nuuf argamaa. Nuuf argamaa isin eennaa. Hawwii cimaadhaan isin eennaa nagaan kottaa. Thank you.